Bulchiinsi magaalaa Shaggar namoota weerara lafaa seeraan alaa irratti bobba'anii akka ijaarsa seeraan alaa babal'atu taasisan jedhe 400 ol to'achuun dhimmi isaanii seeraan qoratamaa akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti kutaalee bulchiinsaa jiran keessatti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture cimee itti fufeera jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa irratti bitootessa 22 bara 2015 ibsa kan baase Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa wayita ijaarsi diigamu mirga namummaa sarbuu fi dhiibbaan adda jiraattota irra qaqqabuusaa maddeen odeeffannoo irraa walitti qabaturraa argachuusaa gabaasaa keessatti caqasee jira. Ibsa koomishiniin kun baase irratti kan gaafataman obbo Gugsaa Dajanee sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa wayita tarkaanfiin fudhatamu dhiittaan mirga namummaa hin jiru. Hanga yoonaattis komiin akkasiin hin qaqqabne jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhugaan lafarra jiru karaa seera alaatti tarkaanfii fudhatamis hin jiru. Saba giddu galeessa kan godhate nama dhuunfaa miidhuudhaaf nama dhuunfaa mirga isaa sarbuudhaaf adeemsi deemamee jiru. Adeemsi tarkaanfii seeraa ijaarsa seera alaa irratti fudhatamu iddoo biraatti akkuma godhatamutti jechaadha. Nama ijaarsa seera alaa irratti bobba'ee argame seeraan hin gaafatama, ijaarsa seera alaa hin deeggama. Adeemsi kunoo deemamu labsumarra kan jiru tokkoffaa in akeekkachiifta kennitaafi lammaffaa irratti akeekkachiisa san kennitee fi akka abbaan kaafatudha kan jajjabeessitu. Abbaan kaafachuu didee bu'uura seeratiin akkaataa seerri ajajuun tarkaanfii fudhataa jechaadha. Ijaarsa san kaaftaa jechaadha. Ijaarsa san kaaftee booda namoonni hojii kanarratti bobba'an seera cabsuu isaaniitiin adeemsa seeratiin akka gaafatamudha kan godhamu. Karaa keenyanis kan godhamne tokkoffaa hin mariisisuu keenyan namoonni kun adeemsa seera alaatiin akka lafa qabatan, adeemsa seera alaatiin ijaarsa akka gaggeessan irratti walii amanuun gahamee jira. Bu'uura kana amananii namoonni ofii isaaniitiin kaafatanii diiggetan jirani lakkii ofumaa keenyaaf kaafannaa jedhanii warra ofii isaaniitiif tarkaanfii fudhatee ofii isaaniitii kaafate jira. Lakki immoo kaafadhuu eeyyamamaa miti warra dhiisee deeme bu'uuruma seeratiin tarkaanfii irratti fudhatamee jira. Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gama isaatiin manneen diiguu fi dirqamaan kaasuun raawwatamaa jiraachuu namoota komii dhiyeeffatan qaamolee bulchiinsa magaalichaa fi humnoota nageenyaarraa argachuu eeree qaamaan immoo laga Xaafoo, laga Daadhiitti, Sabbata, Furii fi Labuu Taklaa Hayimaanootitti argamuudhaan odeeffannoo walitti qabuusaa gabaasa kana keessatti eeree jira. Tarkaanfii ijaarsa seeraan alaa irratti bulchiinsi magaalaa Shaggar fudhachaa jiru ilaalchuudhaan Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa ibsa baasuun isaanii yaadatamaa. Dhimma kana ilaalchuudhaan sagaleen Ameerikaa kan dubbise Daayirektera kutaa hojii mirgoota hawaasummaa fi dinagdee Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Biraayitmaan Gabra Mikaa'el diigamni manneen taasisamaa jiru kun calalli irratti hanqina qabaa jechuun ibsaniiru. መጀመሪያ ቤቶቹ ምን አይነት ናቸው ተብለው ልየታ ሊደረግ ይገባ ነበር። ቀድሞ ነው ሁሉም ቤቶች ተመሳሳይ አይነት አይደሉም። jalqaba irratti manneen kunneen kan akkamiiti jedhamee addaan baasuun barbaachisaa ture. Manneen hundi gosa tokko miti. Manneen amma diigaman kaartaaf pilaanii qabu, seera qabeessadha. Kanneen biroo immoo diigamuu hin qaban jechuun kan dhorkaa qabanidha. Kan immoo karaa seeraan alaa qonnaan bulaa irraa bitamanii kan ijaaramanidha. Kanaafuu si'a tokkoon seeraan ala jedhanii diiguu irra addaan baasuun barbaachisaadha. Sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa obbo Gugsaa Dajanee gama isaaniitiin tarkaanfiin ijaarsa seeraan alaa irratti fudhatamaa jiru manneen ragaa hin qabne kan heeyyama ijaarsaa kaartaa fi pilaanii hin qabne sanada mana tokko ijaarsuudhaaf guutummaan guututti kan hin qabne addaan baafamanii tarkaanfiin kun irratti fudhatameera jechuun ibsi Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gam tokko irratti karrarree jechuudhaan ibsaniiru. Qaamni nageenyattis yeroo hojiin kun hojjetamu nageenya naannoo sanii akka gareetittis akka dhuunfatittis jiru mirkaneessurraa kana nama dhuunfaa mirga isaa sarbee kan reebee humnaan harkisee humnaan mana keessaa kan bahe namni tokko hin jiru. Rakkoo addaa ta'es wanti uumamee qunnamee jiru hamma ammaatitti. Namoonni seeraan ta'uu isaa hubatanii seeraan karaa adda addaatiin dogongoranii kun faayidaa hin malle argachuudhaaf kun immoo dallaalotaan goomanii hojii kana akka hojjetan ifatti kaasanii qaamota nama hojii kana keessatti karaa adda addaatiin dallaalummaadhaan caasaa mootummaa keessatti makamee hojii kana namoota dogongorsiisee akka ijaaramu eeyyame haala mijeesse nama 400 ol kan ta'u seeratti dhiyeessinee jira. Tarkaanfiin kun fudhatamu mirga namummaa mirga dimokiraasii namaa karaa eegeen deemamaa kan jiru heera biyyattii eegetti deemamaa kan jiru wanni humnaa ol ta'es nu fudhatee nu qunnamee namni akka reebbamu namnummaan akka harkifamu namni karaa mirga namummaa isaa sarbuun tarkaanfiin irratti fudhatamee jiru garuu qabatamaan lafatti kan jiru waan gabaasarra jiru san kan mul'isu miti. Tarkaanfii bulchiinsi magaalichaa fudhachaa jiruun lafti seeraan ala dalleeffame 100 ol diigamuusaa kan ibsan obbo Gugsaan manneen seeraan ala ijaaraman 50 ol irrattis tarkaanfiin fudhatamuusaa ibsaniiru. Bakkeewwan ijaarsi seeraan alaa itti raawwatamaa jiru kun bakka dhalli namaa jiraachuudhaaf filatu miti jechuunis eerani.
seera alaa mataa isaatiin bakki itti gaggeeffamaa jiru tokkoffaa ilmi namaa jiraachuudhaaf bakka itti malleef hin tolleedha. Lammaffaa irratti akkaataa pilaanii magaalaa eegnaniidha ijaarsi kun gaggeeffamaa kan jiru jechaadha. Kanaaf magaalli tokko akka guddattuu barbaadamu magaalli sun maastar pilaanii magaalaa eegdee karaa seerri heeyyamuu fi karaa heera bu'uura godhateen ilma namaatiif jiraachuudhaaf karaa mijataa ta'een akka guddattu kan barbaadamu jechaadha. Kanaaf ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuu ni eeyyamamu. Biyya keenya keessatti magaalota hedduu jira. Magaala guddoo Finfinnee dabalateeti. Finfinnee keessatti ni eeyyamamu. Bahar Daar keessatti ijaarsi seera alaa ni eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfiin fudhatama. Gondor keessatti ni eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfiin fudhatama. Hin diigama. Jimmatti ni eeyyamamu. Maqaleetti ni eeyyamamu. Kanaaf kan shaggaris kanarraa waan adda godhe jiru jechaadha. Ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuu seera ergan deeggaramne karaa seeratiin deeggaramuu miti karaa seera alaatiin lafa qabachuun ijaarsa seera alaa gaggeessuun akka seera nama gaafachiisudha. Seerri biyya keenya mataa isaatiin kan teechisu. Kana amma ta'ee jirutti namoonni karaa seera alaatiin ijaarsa seera alaa waan gaggeessaniif beenyaa argachuu qabanii kan jedhu kun bu'uura seeraan qabu jechaadha. Magaalaan Shaggar magaalaa jireenyaaf mijattuu bu'uuraalee misoomaa guuttattee fi teekinooloojiidhaan guddatte taasisuudhaaf hojjetamaa jira kan jedhan hooggansi kun ijaarsa seeraan alaa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufaa jedhan. Dhiyeenya kana namoonni manneen jireenyaa jala diigaman sagaleen Ameerikaa haasofsiisee ijaarsichi seeraan ala ta'uu kan amanan yoo ta'es qabeenya irratti baasaniif gadditti dhagahamuu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Ibsa Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa baase odeeffannoo tokko irratti kan rarra'edha jechuun kan bulchiinsi magaalaa Shaggar ibsa irratti Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.